Maaliif baatanii waldaan banatan? Warra akka tiksiira jettu luba jettusi amma kana bal jedhe akka jara kanaa maqaan isaanii hin baane malee dhuunfaatti waan tajaajilan qabu isaanii. Gaafadhu iccitii nama baay'ee beeku naan jedhame. Keessattuu immoo iccitii faarfattoota baay'ee beeku. Maalumaafi kan hundi raajotaa kun duwwaa dubbii ta'an jedhan al tokko tokko. Waldaa dhaabuun kan abbaa wangeelaati. Ijoollimtu waldaa koo jettanii dubbachuu dandeessu? Isa of shoome kanaaf immoo dhiyoota itti gaafatama yoo jette waldaa kiristaanaa. Amantoonni isa kan akkamitti calalanii wajjin dhaabachuu qabu? Hangafi koo amma gara gooftaa deemeera. Ani ijoollee kutaa 5 ta'eetu hin jiru waan natti hime qaba. Hanga'umti koo kan maatii keessaa jiru. Iccitiidha waanta ta'eef ammaatiitti sin himne, ijoollee isaatti sin himne, boruun himne. Faarfannaadhaanis maaliinis waldaa kiristaanaa keessa jiranii rakkina jedhamu kana hin dhaban. Amma meeqa itti faarfattoonni koo bareedanii deeman yaadiidhaan ati kan ergamaa waaqarraa maal godhamu. Yookaan naa kadhattu yookaan na gorsitu. Iccitii sana qabanii ta'anii ulfaatu irraa faarfattoota Oromoo kana kan ijaaraa jiran warra biraadhaan hin jedhanii. Yookiin qaama mootummaati yookiin qaama caakkaa jiran. Mee waa'ee maatii keessanii? Yeroo baay'ee ba'aan qaba waan ta'eef akkasitti immoo yeroo nama baay'ee yeroo hundumaa gammadu miti ani qalbeeffannaa. Jijjiirama isaa argitaniitu bu'aa qabeessa. Warraan kun gaaddisee jedhamti. Nama baay'ee cimtuudha, bareedduudha, nama kadhataa. Wanti gaabbitan qabdu utuun kan hin goone ta'e dogoggora kooti kun waan jedhamu. Maaliif istiidiyoo keetti waan meeqatti balaashaa Oromoo muuziqaatiin warri kaameeraa yoo waa gadhiisan rakkoo guddaa jira. Isaanin itti jaarreerra warri kaameeraa manni kun illee nufa ta'ee hin beeku. Isin nama miidhee beeka, namni natti gaddee beeka, nama dhiifama gaafadhu yookaan nama dhiifama hin gaafanne jiraatanii yaaddu. Amma raajummaa maka nama raajotaa dubbii raajotaa kanatti dubbii rakkoo uume kanatti tokko nama balleessaa qabaana. Baay'ee gaaffii jechuun maana gaafatte baay'ee. Bakka jirtan hundumaatti nagaaf ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoonni Guddisee TV. Har'as egaa Waaqayyo nu gargaaree deebinee dhufneerra xiqqoo ishee babbanneerra dhiyeenya kana keessumaa haaraa wajjin dhufnee hin beeknu har'a garuu nama guddaa tokko wajjin dhufeetan jira. Egaa akkuma yeroo kaanii guyyaa har'aas leensii cuukkoo bareedaa fi qoriidhaan immoo keessummaa keessimadhu naan jettee keessummaa koo simadheetan jira. Keessummaa koo guyyaa har'aatu waan baay'ee isiniin hin jedhin isaaniin yooma fuula isaanii argitanii beektu nama guddaa nama jaallatamaa nama baay'een keessan irraa tajaajilamtan isin barsiisan nama dinqii tokko wajjinan jira baay'een jaalladha baay'een kabaja nama guddaa kana Raajii Shiitlaa Machii wajjinan jira baga nagaan dhuftaa Raajii. Bakka nagaadhaan Nagaadhaas nagaa galata Waaqayyoo. kam jirtu? Baay'ee nagaa koo. Torbeen kun torbee ayyaanaa ta'e ayyaanni akka Baay'ee gaarii ture. Baay'ee gaarii ture. isiniif toledha. Baay'ee. Ani kana jedhu yeroo baay'ee keessa yaadu isin warra keessattuu waldaan guutuu wangeelaa raajiidha jettee raajummaadhaan mudde keessaa warra duraati. Raajummaan immoo amma baay'ee gatii guddaa qaba. Maaliif baatanii waldaan banan isin akka raajota seeranaa erga akkas ta'e? Raajummaan akka sagalee Waaqayyootti baatee macaafa waldaan bantu. Isa baname ijaaraa deemtu. Akka Baaybiliitti akka sagalee Waaqayyootti kennaan raajummaa kennaan barsiisummaa ijaaraa deemu isa biyyoolti godhan jechuudha. Afaan Amaariffaatiin yemaannes jedha waanta ta'eef nuti isa pilaanti ta'eetu ijaaraa deemna malee deemni jajjabeessina malee waldaa dhaabuun kan abbaa wangeelaati kan sagalee Waaqayyooti. Ergamaa waamicha ergamaa warra qabanidha. Mishiinaroota kan kana godhu kanaafumani
Jedhe akka waldaa mulu wangeelitti moo waldaa baay'ee dhaabee dhaabanumtu garuu ittiin waamamni malee. Gabaabumsa keessaniin tajaajila keessaniin waldooti baay'een dhaabbataniiru. Garuu ani maaliifan jedhee ammayyuu waldaa mulu wangeelii namni keessatti isin beeku keessa jirtu. Garuu immoo dhugaa dubbachuu fi daawwattoonni keenya baay'een isin beeku. Waldaa guutuu wangeelaa keessa jiraadhaa malee waldaa maqaan Yesuusii, waldaa Qaaleewotii, waldoota ammaa, waldoota ministirii kanaa, sagantaa garaagaraa iddoo adda addaa deemtanii barsiiftu. Kanaaf iddoo hundumtuu waldaa koo jettanii dubbachuu dandeessu? Maaliif sagalee Waaqayyoon barsiisa waanta ta'eef sagalee Waaqayyoo hundumaatiif. Ani waldaa dhuunfaas haa ta'anii warra tamma jettus haa ta'anii warra turan gurguddoos yoo ta'anii doktiriinii mataa isaanii qabu. Ani doktiriinii miti kanan barsiisu. Doktiriiniidhaaf caasaasaa kan hordofanii isaan to'atanii hojjetan jiru. Sagalee Waaqayyoo garuu hundumaaf waanta ta'uufi Kiristoositti kan amannu nu immoo dhanna Kiristoos waanta taaneef hundumti keenya. Kana duwwaa miti afaan hundumaa carraa argameen tajaajiluun barbaada. Maaliif Gooftaa Yesuus Kiristoos zarii keessaa, lammii keessaa, gosa keessaa, afaan keessaa waame jedhama jedhee. Waldaan kiristaanaa Kiristoosiin amma lallabdee jirtutti amma Kiristoos dhugaa warra lallaban ta'an hundumaatti anis kennaa isaaniiti. Kennaa Waaqayyoo kan nama cheerchi tokko duwwaa miti. Kan waldaa kiristaanaati. Akka biyyichaatti immoo Waaqayyoo kan na kaasesi. Maalitti namanaa filsifinnaa kun kan koo miti. Kanaan dura namni guddaan tokko dubbateera. Hoolonni karra keessa gaafa bulanii karraan waamamuudha. Gaafa walitti ba'anii yaa'an garuu hoolaan hoolaanumaa karran qabaniidha. Gaafa walitti ba'an hundumtuu hoolaadha. Hundumtuu hoolaadha. Kanaaf amma maqaan Yesuusii mulu wangeelii Qaaleewotiin inni jennu kuni karra hoolonni keessa bulanidha. Gaafa walitti dhufu hundumtuu amanaa Kiristoos. Hundumtuu amanaa Kiristoos waanta ta'eef Kiristoosiin lallabaa, Kiristoosiin faarfataa, Kiristoosiin jiraataa, Kiristoosiin deebi'ee eeggata. Baay'ee ulfaadha. Dhandhamtaniittu malu cuukkoo kan? Baay'ee minyaaruga. Warruma laalanii bitadhaa ideeralaa. Baay'ee minyaa argeera. Egaa kanneen barbaadan immoo bilbilas jala jiru irratti ilaaltanii bilbiluu ati jechuu dandeessu eessatti iyyuu isiniif ergina. Garuu ammoo waa'ee moggaasa maqaa kana wajjinii xinnoo tokko haala amma jirru biyyi keenya keessa jirtu waldaan kiristaanaa keessa jirtu wajjin raajii baluu baay'ate garmalee. Na yaadadhaa hojjetaa wangeelaa jedhamuudhaaf waldaa makaana Yesuusii keessatti yeroo dheeraa gatii kaffalaman. Waa'ee keessanis immoo gaafadheeraa dhaggeeffadheeras raajii jedhamtanii dibamuudhaaf yookaan immoo waldaa keessatti beekamtiin isinii kennamuu fi waldaawwan baay'ee keessa isin dabarsite ulaagaa isin keessa darbuu qabdan baay'ee ture. Sana booddee immoo kabaja isin argattanii Waaqayyoof galatu amma ammaatti fuula Waaqayyoottis fuula namootaa duratti iddoo isiniif kenneera. Amma maqaa kanaan waamamuun maaf salphate, maaf salphaadhuma ta'e. Abaluu jedhamuun akkas jedhamuun taayitilii fudhachuun dhuunfaatti dhuguma namootatu fi kennaa jira moo waldaatu kennaa jira taayitilii seenaa kana? Kuni leenjii bal'aa gaafata kana deebisuudhaaf waan baalaansii ta'e tokko haasa'uudhaaf jechuudha. Haa ta'u malee akkuma yeroo isaatti iyyuu xinnoo caafii isaa sitti himuu fi tokko namni hundumtuu raajii ta'e gaariidha akka sagalee Waaqayyoo. Nama hundumtuu Phaawulos maal jedha? Phaawulos waamti. Museen maal jedha? Gaafa Iyyaasuun namooti kan kennaati dubbattu kanaan dubbatu maaliif ittiin dubbatu jedhee gaafa nama lama dhowwu namni hundumtuu akka koo yoo raajii ta'e hin jibbitaa tokko jedhe. Gaafa kakuu haaraa keessa dhuftu Phaawulos namni hundumtuu raajii akka inni dubbatu nan jaalladhaa jedheetu kennaa keessaa yoo kennaa raajii dubbadhaa jedha. Amma rakkinni namoonni hundumtuu raajota ta'uu miti. Rakkoon utuu baay'ate kun dinqiidha. Waaqayyo biraa ta'eera taanaan. Waan walitti buusu hin qabu, waan si dhiphisus hin qabu. Garuu rakkoonni guddaan maa inni yoo jettee
ofiin of shoomuu maqaa ofii keewwachuun kuni tokko rakkina guddaadha qaba. Structure churchii eeganii miti har'a namoonni baay'een kan of shuuman. Uma isaa nama tokko waammatanii shumatu namni hundumtuu immoo isaan waamaa. Warri tokko tokko immoo raajiyyuu miti. Kennaa raajii dubbachuu qabu malee raajii miti. Raajiinii fi kennaan raajii garaagarummaa qaba. Jechuun timbiitii inni jedhamuu fi profeetii inni jedhamu garaagarummaa qaba. Yeroo tokko tokko jechoota hiikuudhaaf gara burqaasaa dhaqatu sirra jiraata. Amma profeesii warri waa dubbatan kun profeetiin garuu raajiin namichuma afaan waaqayyootiin. Isaan kun waldaan beekumtii kennitee kennuufi baattuyyuu waaqayyo waameera. Utuma maqaa sanaan hin waamamin hojii masan hojjetu. Isaan afaan waaqayyooti. Kennaa raajii dubbachuu duwwaa warri dubbatan garuu Qorontos boqonnaa 12 tokkoof amantii, tokkoof afaan haaraa dubbachuu, tokkoof raajii, tokkoof ogummaa inni jedhuu fi Efesoon 4:11 raajii inni jedhu garaagarummaa qaba. Innumtuu jechuudha. Kanaaf tokko namni keenya beekumsa kana bira hin geenye. Warri tokko tokko raajii mayyuun barbaachisu raajiin kakuu moofaa raawwatee jiru. Kakuun raajonni kakuu moofaatii fi kakuu haaraa garagara. Isaan suni waan dhufuudhaaf jiru waa'ee Yesuus dubbatan. Yesuus dhufeeraa deebi'een dhufa. Warra amma jiran garuu Yesuusiif qulqullootuma jiran qulleessu malee ijaaru malee akka sanatti raajii miti. Egaa Siilaas fa'aa Yihudaa fa'aan raajota turan. Phaawulos kennaa raajummaa qaba. Waan dhumaa jiru naasaa waanta jedhu. Kennaan raajummaadhaa tureera isin jechuu kan jedhu. Egaa kakuu haaraa keessattis tureera. Raajonni turaniiru. Kennaan raajiitiif raajiin garagara. Amma isa baay'atu kanaaf immoo isa of shoome kanaaf immoo dhiyootatti gaafatama yoo jette waldaa kiristaanaati. Fakkeenyaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 boqonnaa 3 yoo dubbifatte raajiitu hin ta'in raajii kan ofiin jedhan. Ergamaatu hin ta'in ergamaa kan ofiin jedhan. Sanarrayyuu immoo dabartee Yihudiitu hin ta'in Yihudoota kan ofiin jedhan. Qortee bira geesse waan argite. Miti isaan waan jette sin galateeffadhaadha waaqayyo. Waan hin taane ati miti jechuun fuula waaqa irratti galata qaba. Ofuma keetiin immoo of shoomuun kee eegaletti gaafatama qaba. Waldaan kiristaanaa garuu dogoggorri ishee ergaan kun isheedhaafis waanta ta'uuf. Nama hundumaa gaafa inni waamamu wangeelaawii jechuun dogoggora. Nama hundumaa amma Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraa wangeelaawii godhanii akkuma keenya yoo jiru anu wangeelas tamaalee bara dheeraan ture. Booddee raajiitti kan na guddisan. Garaan duruma tajaajilli koo tajaajila raajotaati. Amma maali godhinni kuni tokko turee wangeelaawii ta'ee turee tiksee ta'a waanta ta'eef yookiin hoosistuu ta'a yookiin raajii ta'a yookiin ergamaa ta'a waanta ta'eef kennaa tokkorraa kennaa tokkotti waan namni guddatu fakkeesse. Kun faallaa sagalee waaqayyooti. Ergamaanis raajiinis barsiisaanis Efesoon boqonnaa 4:11. Isaan kun kennaadha. Kiristoostu kenna. Akka inni oduu gaarii dandabu. Akka inni barsiisee fayyummaa waldaa kiristaanaa eegu. Akka inni waldaa pilaantii godhuuf. Innaa dogoggorrii inni kan keenyaas guddina miti. Takka turanii kana gochuun fakkeenyatti si dabalu yoo barbaadde amma biyya alaatiin wangeelaawii gochuutu ulfaataadha. Biyya kana ammoo wangeelaawii shoomuun salphaadha. Maani garaagarummaan isaa yoo jette wangeelaawii duukaa milikkitatu jira. Naafaaf adda jira. Jaamaaf abbanan. Wangeelaa jedhataan anatti kiristoosii guddaa. Namoonni gara sanaan gara wangeelaatti akka isaan dhufan nama jamaa sibkati istaadiyeemiitti nama gaa'umsa qabu ta'uu qaba. Innasii garuu isas hin qabu. Faallaa macaafa qulqulluu deebaa dhumne waanta ta'eef isaan kana walitti araarsuun xinnoo nu rakkiseera. Garuu fooyya'ama immoo deema jettee amantaa yoo barsiisaa deemte. Egaa amma kana kaaseef yeroo baay'eetti dubbattaniittu yeroo baay'ee haasoftaniittu garuu isin amma biyya alaa jettan baay'ee kabajayyuu qaba. Sadarkaa mootummaatti sadarkaa hawaasaatti kabajaaf iddoo guddaa qaba. Amma waan itti dhufuu barbaadetu jira. Isin amma haasaa turtan hiika isaati. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Raajummaan maalii tajaajila raajummaa maalii?
namni tokko akkamitti raajii ta'aa fi of muuduusaa fi sabni isa filachuun isaa isa jedhu hundumaa gaarii gootan ibsitanis. Ani amma wantani xinnoo saba keenya gidduutti rakkina ta'an isin gaafachuu barbaadu maqaa raajummaa kana maqaa daldalaa hin taane amma. Maqaa ittiin sabi gowwoomfamu hin taane maqaa ittiin waldaan kiristiyaanaa gowwoomfamtu maqaa ittiin gartuu wayii ittiin waa hojjetaa jiruun fakkaatu yeroo ilaalamu. Lammaffaa immoo tajaajiluudhaaf keessuma raajii dhadhamnaan gatii wajjin walitti hidhatama. Manuma nama dhuunfaa tokko dhaqeetu dur jaalala Kiristoos dhugaa Kiristoos akkamitti nama jettan amantoota jajjabeessee qulqulleessee dhufaatii Kiristoosiif qopheessuu dhabde tajaajilli raajummaa tokko garuu waa barbaada. Fakkii waa barbaada. Yoo waa kennaniif malee, yoo waa gargaaran malee, yoo kaardii guutaniif malee naqu. Jabaadhaan jedhu amantoota hin jajjabeessu ganda keessa deeme. Tajaajila mana manaa irratti hin jiru raajii. Maal eessa jirani? Waldaarra. Eessa jirani? Konfiraansii gurguddaa. Isa kanaafan biizinasii hin taane ilaata. Min jedhe isa kanarratti yaada gabaabaa marka. Ilaalcha kooti. Ilaalcha kooti akka biyya Itoophiyaatti raajota duwwaa miti kan rakkina qabu. Innoo karaan duwwaa miti tajaajila irratti innoo tureera waan hin ta'eef. Warra akka titikseera jettu luba jettusi amma kana bal jedhe akka jara kanaa maqaan isaanii hin baane malee dhuunfaatti waan tajaajilan qabu isaan. Kan akka isaanii dhuunfaatti tajaajilu hin jiru. Dhuunfaatti amantoota qabu, dhuunfaatti nama qabu, kophaa isaa dhaqanii kan cuubanii kan haasofsiisan qabu. Kophaa isaanii. Indiri waldaa tokko keessa hin jiraatin. Gareen waldaa ho'iin jaarsoliin kan maaliitu hin jiraatin jiru. Maalumaafi kan hundi raajotaa kun duwwaa dubbii ta'an jiran tokko tokko. Ani immoo amma isaan kun maachuriitii waan hin qabneefitu waanuma godhan biildabbiitii godhanii malee kan warra kaanii garan qabu. Garan qabu. Garuma hin qabu. Yoo fayyina ta'e yoo lubbuu tajaajiluudha ta'e Kiristoos saba inni du'eefi Kiristoos deebi'ee dhufa waanta ta'e. Dukkana keessaa iddoo jalaa namoota bunnee mootummaa Waaqayyootti finnee ijaaruufi ayyaanumti keenya wasaasaa waan nu gargaara. Amma tikseen kophaa miti. Abbaan wangeelaa lallabee fiduu qaba. Jarumti kun immoo kennaa raajummaa qabdammoo yoo taate edifaa gaafa gootuu fi namni kun waaqa isaattis gooftaattis tiksee isaatti gammadee ta'a. Dinqiidhuma ayyaanni Waaqayyoo kaa'ee kun kasi garra. Ilaamma kan raajotaa xinnoo kan inni bullisuufis hin jechuufan jedhe. Waan turu miti. Ammuma baasu, ammuma dubbata, ammuma boo'ee deebi'a, ammuma keessaa dubbisu miti jedhe. Ammuma itti tole. Amma gaafa mataa murattu. Galtee garte ammoo achumatti garte. Kennaan jira sana akka. Achumatti gaafa galiitti tole haa jedhanii isaanuu kennuufii barbaadu. Yeruma sana amma gaafa mataa turutti nuu muranii ba'a namani tiipiilaan namni dhiire. Waan sana iyyamaa miti jira garuu dhugaama jiru haasa'u barbaadeetan malee. Elsaa bira harka maannoo Saameelii maal dhabe? Saaba qaba, horii qaba, maal qaba? Harka keenya duwwaan nu bira jedhan. Yaada yoo ta'e warra harree barbaadan. Nama harree barbaadatu horii fuudhee deemisa bira. Namichi waan dhabe miti. Kakuu moofaa keessatti kabaja ture innumtuu. Inni kun immoo biyya Itoophiyaa keessatti immoo kaallichaadhaaf xangaa'eedhaaf fuutee irratti malee raajotaaf fuutee hin dhattu. Namoota waaqa waan gaafattuufis miti. Aabu rakkoon qabu gatii wanta hundumaa kan baase kakuu haraatti Yesuus wanta ta'eef inni kan Musee sun adeemu jechuu qoomti. Inni kan Saamu'eel. Gooftaan Yesuus immoo dubbatee dhagan. Namni raajiidhaaf bishaan kennee gatii guddaa qaban jennee waaqayyo. Wantoota gatii qabanii yoo ittiin eebbifamte yoo ittiin ijaaramte teenkii yoo ittiin jette waama tokko rakkoon qabu. Garuu maaltu bade sitti fakkaata? Nagada ta'e. Ansi irraa jaabirrinaa kennii inni immoo xinqolaadha. Laa wanta waan rukute wayii tokko jira. Anis isa kanaafan naqeela amma. Yaa inni adda baasee kana dubbachuu barbaade. Yaa. Anamma gammadee jennaan akkuma isin amma jettanii namni tajaajila kamiyyuu haa argatu. Mana rifeensaa fakkeenya fudhanne malee. Kaaffee dhannee keessumsiisuun isaanii gaariidha taana. Nama nu keessumsiise fuula ifaadhaan nu simate sana tiippi goonee baana. Namichi kun sarviis chaarjii qaba machirra. Hiilii dhufu sanarra sarviis chaarjii qaba beekna. Garuu tiippi goonee baana. Gatii nuti tolee. Namni gammadee keessi isaatti tolee godhu maaliif godhan jennu
gatii dafqa isaati yookaan immoo bishaan kennuufiin waaqayyoon simachuu ta'e Abrahaam ergamoota sana simate miti qophaa'ee eegeeyyu mana isaa keessatti tuntunoo qopheessee qabaa daakuu isaanii fi qopheessu hundumaa qaba ture isinii galee namni Loot immoo mana isaa yeroo ergamoonni dhaqanii maxinoo kenneef garuu immoo sooressi horii Abrahaam irraa qoddatee deeme kan biraa inni Loot isinii galee isaaniin simachuun jibba ta'e miti waan biraa ta'e miti namni gammadeenaan kan biraaf hin kenna waa'ee afooraa miti yeroo humnaan ta'u goote malee isayyuu hamma isaa murteessanii isa sana dhaqanii gatii raajotaa gadi buusee isinii galee namti maqaa raajotaa malee tajaajiltoonni kan biraanis kana keessa hin jiranii miti amantoonni isa kan akkamitti calalanii wajjin dhaabachuu qabu isa jedhu isin gaafadhamee gara. Egaa hinuma yaadaga waan tokko bulee olee nu deebi'a gaafa bira geenyu deebi'a nu deebi'a. Namichi tanqaayini abura qulqulluu kan namaaf kennu haabonaa kennaa jedhe Simoon ni jedhama. Horii ayyaana waaqayyo horiidhaan barbaaddeetta abura hamaaf jallaa waan waaqootiin tollessi keessa jira jedhee ifate Phexros. Waan tajaajiluuf birrii gaafachuun istaandardii makamii akka bibilikaaliitti nu dhiyyamu. Waan tajaajiluuf miti kan nu fudhan. Waan nu barbaachisuuf namni yaadee sappoortii nu godhe isarran deebi'u. Inni garuu asirraa jaasiin kadhadhaa jedhame tokko asuma irratti fixxe lafarratti. Saaba kee herrega kee fixxeette waaqarraa waan hedduu qabu. Inni kun mokkisaalaa guddaadha. Yeroo xinnoo jiraattee dabarta waanta ta'eef. Yeroo jiraattutti immoo yeroo tajaajiltutti immoo maal si barbaachisaa isa jedhamus namni keenyatu yaade kan hin ta'u. Inni sadaffaan amma underline godhee kan dubbachuu barbaadu maqaa raajotaatiin hundumatu hatamti. Maaliif akka raajota irratti duulan ani hin beeku. Ani immoo iddoo kanatti. Maaliif yoo jettee raajota baay'ee beekan. Dinqiin milikkititti hin ta'e mana isaanii keessaa salaas waan meeqa godhamee waaqayyoo gargaaree nama deebi'ee kiyuu jiru. Ani ofii kootiyyuu hin beeku. Anumaan nama galateeffate hin beeku waaqa dhiisiiti. Waan waaqa isaanii godhee fi yeroo biraa fagaafa na yaadatan qanii tokko karaa kee waaqa walitti dubbatee ture kan na godhee malee an takkaa waan agarra. Amma irraatti jechuudha. Keessaas biyya laatis kana difratiidhaan haasa'uu nan danda'a. Har'as taanaanii namoonni dhugaan kun galee fi birrii waan isaan hin barbaachifneef utuu hin ta'in jiraachuun isaanii waan hin malleef utuu hin ta'in dhugaa waan isaaniif galee fi gatii kaffalanii kan tajaajilaa jiran jiru. Maaliifituu hattuudhaaf sobduu kana walitti dabalu isaan. Qanqaayiidhaaf hin diri maaliif walitti dabalan dhalooti kun. Bara Museefaas, bara Ermiyaas faas, bara Isaayyaas faas turaniiru. Ooda kan dubbatan jira. Birrii fudhatanii ooda dubbatu jedha. Horii malee nama hin gorsanii jedha. Geggeessitoonni firdii namaa kennuuf dura gubboo fudhatu jedha. Mikiyaas 3:7 qaatee dubbifatte. Warri ooda dubbatan duris turaniiru. Waan waaqayyo hin jenne warra jedhan. Bu'aadhaaf kan jedhu iji waaqayyo argeera. Tureedha. Har'as hin jiraata. Baroota keessatti hamma lafarra jirrutti raajonni sobduun hin jiru. Hattoonni hin jiraatu. Raaji sobduu miti. Duwwaa miti. Barsiisaa sobaan hin jiraata. Tiksee sobaan hin jiraata. Abbaan wangeelaa sobaan hin jiraata. Raaji sobaanis hin jiraata. Egaa achumaan utuu hin darbiin yaada kana keessaa baana akka waaqayyo isaan adabuuf gatiin isaanii akka lafarratti dhume gaarii godhaatti na himaati dhimma kana keessa. Waaqayyoodhaaf yoo jiraatan waan gootu kennaa qabdu ayyaana waaqayyo sii kennu dhaabbattee ulfina iyyuu itti fudhate. Phaawulosiif kennaa kenninaanii fi hin baqate. Gooftaanis himaa dibicha fidanii fi akka waan nu ta'eetti maana akkana naa kennitu jedhe. Tajaajilaan irraa dibicha naa kennaa jedha. Tuucarraa argate. Abaaboo fuudhanii karaarra dhaabbatanii eeguu barbaada. Hin baqatu iyyuuti. Nama surprise gochuun cubbuun qabu. Eebbisuun cubbuun qabuutti tole. Garuu waan inni karatti hin godha waaqa itti asumatti kennitaaf taadhaan waaqarraan qabdu. Waaqarraan qabdu yoo ta'e immoo jireenya lafa kanarratti maatii godha. Kanaaf irrina jireenya keetii fi waaqayyoon kadhadhu. Isa waliin acha barabbartee hojjetteef qalbii diddiirradhu deebii. Waaqa deebi'ee carraa namaa kenna. Garuu yoo sana hin taane qooda warra sobduu taata. Qoodi warra sobduu immoo eessa akka ta'e sagalee waaqayyoo irra jira. Sobduun mootummaa waaqayyoon dhaalteedha.
Sobi gaachan jedhame haasaadhaan sobaa deemuu duwwaa miti jireenya tajaajilaan sobudha. Waan macaan hin jenne jedhanii jiraachuudha waanta ta'eef warri tajaajiltootatti fayyadamanii adda baafatanii warri cal jiranii maqaa galgaa'ootaadhaanis of eeggatanii sagalee waaqayyooti waanta ta'eef warri immoo saxinqolaa saqaalluu isa biyya lafaa fidanii dhufanii mana waaqayyoo keessatti sana exercise godhanii sagalee waaqayyoo isaan deeggaru hin jiru waanta ta'eef adeebi'anii yookaan abbootii dhiigi namaa sirkaan eegamu. Egaa isaanii nama guddaadha, nama kabajamuudha, raajummaadhaan dhugaadha baay'ee tajaajilaniiru ammas tajaajilaa jiru. Irra deddeebi'ee maqaa raajotaatu ka'a malee hojjetaa wangeelaa, lubni, namoonni paastarii ta'anii tajaajilan maqaa adda addaa qaban kallattii tokkoon faarfannaadhaanis maaliinis waldaa kiristaanaa keessa jiranii rakkina jedhamu kana hin dhaban. Gatiin nama hundumaa harka waaqayyoo irra jira kunoo ani gatii nama hundumaa fidee nan dhufaa jedhamti hiree mul'ata. Isa kan immoo irraanfachuun irra jiru isa jedhuufaan kaasee isaaniin argee waa'ee kanaa kaasuu dhiisuun hin danda'u. Baay'ee kan isin dhibu inni kan biraan waa'ee raajii sheekilaa yeroon qoradhuu fi yaafadhu iccitii nama baay'ee beeku naan jedhani. Keessattuu immoo iccitii faarfattoota baay'ee beeku naan jedhani. Sababiin isaa itti dhiyaachuudhaaf namatti ulfaatanii ofitti qabanii nama gorsuudhaafis badaa namatti ulfaatu miti dhuguma abbaa hafuuraa ta'uu danda'u tiksee ta'uu danda'u mee waa'ee sanaa nutti himame akkamitti namoonni amananii dhufanii iccitii isaanii sagalee waaqayyoo irraa yoo dubbifatte Ximootiyoosiin Phaawulos akka gorsutti eebin daaqonoota waldaallee gaafachuu humtuu jedha geggeessitoota waldaa namoota iccitii namaa eegan ta'uu qaban. Kun eetiksiidha. Tajaajilaa tokkoof. Tajaajilaa tokkoof mistira namaa eeguun barbaachisaadha. Ana duwwaatu hin ta'in jechuudha. Eenyumti keenya. Al tokkommaa waan ati itti dubbatteetu galata godhanii dhaabbatanii madirakiirra dhaabbatanii haasa'u. Waan sirraa dhagaa. Namicha achi keessa jira. Yookiin fira isaa jira. Istirii sana kan beeku. Dhugaan ba'aa jiranii fa'aa kaaniitu dhugaa ba'u mistira namaa bakkeetti utuu hin beekamin. Utuu hin beekin nan nagaa ofaa jenna al tokko bareetiin tokko na haasofsiiftee akkas akkanaan jettee akkas akkanaan jettee naan akka godhee fa'aa haasa'am keessa ba'e yeroo sana mistira namaan baasaaf namichichi. Obboleettiin istirii sana qabdu yoo achi keessa jiraatte ammam cabdi. Maan haasa'e haasa'uun irra hin turre jechuudha irra jiru seera. Kan waan goonee fi gaafa inni baasee dubbatu caalaatti cabdi. Caalaatti miidhamti. Ani nama sormaa dhiisate. Hangafi koo amma gara gooftaa deemeera. Ani ijoollee kutaa 5 ta'eetu hin jiru waan natti hime qaba. Hangaa'umti koo ammaatii keessaa jiru. Iccitiidha waanta ta'eef ammaatiitti sin himne ijoollee isaatti sin himne boruun himne. Himinaan hin jenne waanta ta'eef. Himituu sin jedhiin duunaan himuun qabdu. Waanuma du'eefu isa kan jiru miti. Garuu jechi tokko jira. Jechi kun jecha maalifaati? Attin garbuloo binagraw, attin garbuloo naggarwe. Adaraa namatti himin jedhee himnaan innis dhaqeetu nama biraatiin adaraa namatti himin jedhee himee. Hin ulfaata iccitii namaa baachuu. Keessattuu amman dadhabbii wayii yoon qabaadde dhufeen gaaban isinitti himu nan boqodhaan. Yookaan naa kadhattu yookaan na gorsitu. Iccitii sana qabanii taa'uun hin ulfaatu irraatii. Dhuguma amma nama baay'ee bira rakkina jiru gadi ta'eefan. Namni baay'ee nama amanee dhaqee hojjetaa wangeelaa, raajii, lubatti iccitii isaa himachuu sodaachaa jiradha. Rakkina kanatu jiraafanan isinii kaase malee waan kan biraa miti. Ani amma kana jireenyaan jiraataa dhufe waanta ta'eef anda Kiristoos ijaarrette yoo yaadde waldaa kiristaanaan ijaarre yoo yaadde iccitii namaa qabuun kee dirqamu. Waan adagaan qabu waanta ta'e waan si qotu sin qabu. Waan dandeesse gargaarta. Waan si keessaa bulluqu sin qabu. Moo waan taasaa waan baay'een jiramni wanti barsiisee wanti dubbatan jiramni maal hojjema nama calluma jedhee waa'ee kee haasaa deeman. Tokkoffaan gadi bu'uudha. Lammaffaa akka sagalee waaqayyootti miti. Sadaffaa namatti mattu gaafa dhabu namni boqonnaa dhaba. Amma nama natti mee hundumaa fanii kan taane malee. Nan dhaggeeffadheen malee. Hiika kan kennu gooftaan. Hamma bakka fayyadaman isaantu beekan hin beeku. Ifin ana abbaa guddaadha garuu. Maalni baay'oo jettee al tokko
Inni yoo haara galfatee haaraan galfattu hin kadhattaaf. Namni keenya akkasitti matee bodee beerfee galata usitti himu. Jechuun fayyada yoo qunnaateeraa jedhee galata usitti himu. Mata dureen mati dhageessee ammuma beektummaa dhibee keetii namaaf kadhattu iyyuu jira. Egaa Waaqayyo kanaaf gateettii kee bal'isee kanaaf si waameera taanaani Waaqayyo kana godhees waanta ta'eef ati hojjetaa lubbuuti. Amaariffa sanaa wayyaa nafsa addinaa galgilooti isa jedhamudha. Kanaaf kan lubbuu oolchu waanta ta'eef wanta mistira isaa baaftu kun lubbuu isaa miidhuu danda'a. Yookiin dhalaatti hirka yookiin ofiisaa irratti murteessisa. Yookiin seetanaa bakkee baasaa yookiin gaa'ela isaa dhiisisa. Yookiin ijoollee isaa miidhaa yookiin wanti inni miidhu baay'ee. Kanaaf maaltu jira sitti fakkaata? Kana manamee hin shoomamaa jedha gooftaa Yesuus. Hin muudamaa kennaa mayyaanaayyuu. Amanamuu jechuun maal inni? Amanamuu jechuun ikkoo waan isaa dhamee dhoksaa gochuudha. Waan dubbachaa jira jiru waan dubbatta. Kun amanamummaadhaan bakka. Kanaaf ulfinni waldaa kiristaanaa akka deebi'uu fi dhiibin gaa'ela isaanii keessa mistira isaanii baatanii mistira abbaa manaa isaanii baatanii abbaan manaa kan haadha manaa baate kan ijoollee baate kan hiriyaa baate kan taanii dhiphatan jiru yeroo dheeraa. Tun kana sitti mee misikirneetii baay'ee ta'uun sii kennuu danda'a garuu ammas waan biraa ba'a waan ta'eef anniisa malee. Rakkoon jiran amma isa biran nuku. Kuni ayyaana Waaqayyo namaaf kennuu fi inni immoo amanee dhufee dadhabbii isaa namaaf qoodu keessaa tokko. Tajaajilaan immoo irraa eegama. Irraa eegama. Jaarsi waldaa, daaqoniin, paastariin. Waamicha sana gatii qabuuf Waaqayyoon bakka bu'ees namoota gidduu gatii jiraatu akka sanatti waamicha sana gatii qabuuf irraa eegama. Keessattuu immoo raajii shiitilaanii faarfattoota baay'eetti dhiyaatu gatii ta'ee fi iccitii isaanii beeku. Uumamu. Iccitii hundumaa kan beeku Waaqayyoodha. Baay'ee isaanii. Amma kan Waaqayyoon beeku baay'ee isaanii immoo beeka maal sitti fakkaata? Ammallee dambaliidhaan walitti qabnee jirra. Wajjin gaggeessaa isaanii keessaa nama tokko ammaa utuu kan hin ta'inis waltajjii yeroo baay'ee jira wajjin dhaabbadhaan. Konfiraansiyoon hawaamanii faarfataan tokko naa wajjin jira. Amaarinyaa irraa isa dhufu Oromiyaa irraa isa dhufu guyyaa sadii wajjin ture. Guyyaa sadan kana teessee taphatta wajjin waan baay'ee sitti himuu danda'a. Inni dhageessisas. Inni gara biraa immoo namni faarfattoota maalii dubanne beektaa? Faarfannaan aartiidha kennaansaa. Aartiidha. Amma kun baay'ee sii gala. Namoonni aartiidha hin gammadu waan xinnoo. Hin cabus immoo waan xinnoo. Hin gaddus. Yoo gammadanii ayyaanni isaanii bakkee ba'a. Dabalaa deemu. Yoo gaddanii dafanii miidhamu. Namoonni aartii keessa jiranii waamichuma isaaniitti. Even profeetikii laayiniin iyyoochi keessa jira gaafa caal jettee xannaattu. Innaa faarfattoonni hojii aartii hojjetu waanta ta'eef artistoonni guyyaa tokko waan baay'ee balleessuu danda'u. Guyyaa tokko immoo waan baay'ee tolchuu danda'u. Guyyaa tokko Waaqayyo dinqisiitti gargaaramuu danda'a. Daqiiqaa xinnoo gidduu seexanni waan sana hundumaa akka hin jirre ittiin gochuu danda'a mana garaachilla. Amma seexanni of tuulummaadhaan kufee jalqaba faarfataadha beektamni. Akka Waaqayyo waan ta'a kan jedhee yoo barbaade. Abeen bareedina isaa immoo jedhama. Amma meeqatti faarfattoonni kun bareedanii deeman yaadiidhaan. Ati kan ergamaa waaqarraa maal godhamu? Waan qabanii rakkatanii sedanii bareedanii deemuu barbaadu. Waan qabanii qulqullaa'anii. Qulqullaa'anii itti dabalee immoo gaafa sagaleen bareedu immoo sitti mul'atu gaafa. Wantoota baay'ee jira. Kuni neecharii geettii isaaniiti waan ta'eef waan sana yoo hubatte baattaafis akka isaan daddabanii godhan sii galaa. Egaa immoo keessa hin jiran hin deebi'u. Hin turan hin deebi'uudhaafis. Haaluma tokko wanta ta'eef na hubadhaa. Dadhabbii isaa iddoo waamuu miti kan hin dinqisiifadhu. Dandeettii isaaniitti kan hin dinqisiifadhu. Tokko kanan faarfattoota hubachuu danda'e kana. Daqiiqaa yaraa gidduutti isa lallabdu akka isaatti gattamanii zeemaan baasanii an achirra naannee asirra naannee achirra naannee fakkeenya meeqatti fidee waan meeqa godheetan isaan walaloon maaliiti utumatti barsiisaa jirtu walaloo ta'e dirrrr godhanii sabaaf kenna. Sun ayyaana guddaadha egaa wanta ani isin galateeffachuu barbaadu tokko faarfattootatti baay'ee dadhabdu. Kana namoonni baay'een beeku. Baay'ee duukaa dhamaatu keessattuu hundeeffama dambalii irraa kaasee amma yeroo dhiyootti
ammayyuu duukaa jirtu hin barsiiftu hin gurmeessitu karaarra buustu faarfattoota waldaa wajjin walitti araarsitu toora keessa gashitu ulaagaan faarfannaa tokko maal isa jiru namoota garaagaraa waamtanii fiddanii dhimma isaaniitti hin dhamaatu namoonni waa'ee dambalii kana dhageenye jiru faarfattoonni Oromoo tokkummaa qabu jiru namni jedhu jirame waa'ee isaa xinnoo ishee dura dubbattu bal'aadha wantichi. Faarfattoonni Oromoodhaa amma jiru. Keessumaa waggaa lama asitti ijaaramaniiru. Faarfannaan isaanii baay'een isaanii hundumaa yoo bakka bu'u baateyyuu akkuma sila raajota maqaa ba'an faarfattoonni maqaa ba'an jiru. Garuu mana isaanii keessa cufanii ergaa cimaa qabaatanii warri jiraatan jiru. Sanaan duukaa faarfattoonni badaniiru hin jiran namoonni jedhan immoo jiru. Warri tokko tokko humaa waan hin jirreef namni hin jiru jedha. Nama of hin jirre yeroo hundumaa namni hin jiru jedha. Of hin jiru taanaan fayyaa abbaan nagaa namni hin jiru jedha. Osumatu hin jiru. Gosa dhugaa dubbate. Amma keessumaa waggaa lama asitti baay'ee qalbii diddiirratanii amala sakaleessaa dhiisanii wanta ittiin komataman dhiisanii faarfannaan gimmaashaa ol sirba ta'ee oole yeroo tokko keessa isa dhiisanii waan waaqayyo isaanii kenne faarsaa jiru. Yeroo dhiyootti iddoo yeroon masgaba isaanii ilaalu warri keessumaa magaalaa kanatti miseensa ta'an nama 380 ol. Amma garuu kararra jiru hin caalu sooloo duwwaa jechuudha. Warri miseensa ta'anii leenjii fudhatanii sartifikeetii fudhatan. Miseensa Dambaliidha. Dambalii ta'anii. Dambalii keessatti muuziqaan barattaa. Hermeneetiksiin barattaa. Faarfannaan sagalee waaqa urraarfaa waanta ta'eef. Miidiyaan barattaa. Lafatti miidiyaa arganii qaba waanta ta'eef miidiyaa yaayaasiin barattaa. Faarfannaa hin barattaa. Vookaalii hin barattaa. Hibrati qiddisinnaa hin barattaa. Waldaa kiristaanaatii wajjin anna Kiristoos ta'anii kennaa san achiif kenne waaqayyo waanta ta'eef achii gara keenya dhufa waanta ta'eef achitti deebi'anii akka isaan bu'aa buusaniif ayyaanni isaanii daqiiqaa yaraatti addunyaan dhagaa waanta ta'eef aluma tokko dhaga'amayyuuti amma baay'ee lallabaa tura miti wanti nuti hojjennaan waaqa wajjin jiras taanaan baay'ee dhaga'amu isa kana hojjechuun bargit utuu waldaan kiristaanaa duraan jabaatte amma ammaa gatiin kaffallu amma garuu waaqayyo si masbaranuu banee iyyama sitti baamne qaama mootummaatiin kan beekamu iyyama baamne koree qaba boordii qaba warri muuzishiyaaniin achi keessa jiru maaliif istiidiyoo keetti waan meeqatta balaashaa muuziqaatiin warri kaameeraa yoo waa gadhiisan rakkoo guddaa jira isaanin itti jaarreerra warri kaameeraa manni kun illee nufa ta'ee hin beeku warra kaameeraa muuzishiyaan warra kaameeraa warra sooloo kanatu wal duukaa jiru. Dammoo dhugaadhuma dubbachuuf hin kadhatu haala gaariidhaan jiru. Ijaarama isaanii warri hin barbaanne garuu ammayyuu hin jiran jedhanii maqaa baasu. Tokko tokko indoom warra guguddaadha jettee turanidha amma waan kana keessa dhugaasii bahee darbu. Dhufanii keessa galanii addisii leenjii kana fudhataa deemuu hin barbaanne. Ijoolleen uumama bukkee dabarteetti. Deebi'anii sagalee isaanii hojii isaanii kanas immoo edit godhanii ilaalamuu hin barbaadan. Kanaaf yeroo hundumaa walatti ijaaramte kana darbatanii diiguu barbaadu. Indagana waldaa tokko baay'atee achi keessa warri jedhanii jiru. Akkasis miti wantichi kana waan hubatu. Warri kaan naannoo tokkittiidha warri jedhanii jiru. Faarfannaan naannoo tokko miti. Faarfannaan kan Kiristoos. Faarfannaan gaafa faarfatu namni naannoo tokkoof hin faarfatu. Ergichi mitiyyuu jechuudha. Waan amma keessa dabarsine maal goona gaama yoon fidne malee yeroo nu ijaarsa kana jalqabne hojii kana jalqabe faarfattoota Oromoo kana kan ijaaraa jiran warra biraadhaan hin jedhanii. Yookiin qaama mootummaati yookiin qaama caakkaa jiran. Kanaan illee amma kana gahee kan sabni irra nu kan sigarra. Reedi. Garuu sana hundumaa keessayyuu lamaan isaaniiyyuu hin jiran. Faarfannaan kan waaqayyooti. Waan hojii hojjetan dhabanii. Mootummaan immoo utuu iyyama siin kennine immoo isa argatta. Garuu amma ammaatti hojii hojjettaniin kaayyoon ka'ameef barsiisa isin yerootti barsiisaa turtan jijjiirama isaa argitaniitu bu'a qabeessa ta'eera. Bata baay'ee iddoo waan guddaatti tarkaanfataa irra dura haasoon baay'ee namatti hin tolu malee amma jalqaba leenjii dhufanii faarfattoonni hin baratanii nuun jedhan yeroo jalqaba. Soba garuu guyyaan sun yoom nu gaa'e nooma ji'aan tokko tokko goonaa turre baay'ina irraa fageenyaan waan tokko tokko irraa hin lamatti al tokko goonee beesiyan ammoo isa iyyuu maa jejjaa miti maa torbee nuun taane warra jedhantu jiru irra faarfattoonni.
keessa baanii jechuudha barumsan jaallatu. Taa'anii baratu. Namni barsiisu immoo duwwaa miti. Koreedhaan teenyee intini goonaa wanta barbaachisu amma immoo gara seminaariitti kaffi gooneerraa beektota keessaa dhufanii warri muuziqaa beekan warri wanta adda addaa baratanii jiran qeessonni yeroo dheeraa tajaajila turan amma waldaa keessaa faarfataa keessa wanta jiru muuxannoo guddaa kan qaban yerootti ta'anii filaalan gara seminaarii guddaatti guddimneerraa guddataa jirasi እንደውም leenjii seenjee tokko gaggabaabaan sun hin hafeemu yoo manna kee dhagaa yerootti turre jirra isaan ma jiru ijoollonni immoo hojjetan immoo jiru warri koree gidduu koreen raawwachiistota faarfattootaa sunii fi boordiin akka mataa isaaniitti hojjetu hojii kana. Egaa walitti qabulmaafanii waaqayyo mataa godhanii ergee malee har'a kan hojjetaa jiran hunda isaaniiti. Egaa baay'ee waan gaarii akkasiin hojjetaa jirtan warri beekan beeku resiitti dhiyaatan beeku raajii ishiitilaa ni jedhama faarfattoota walitti qabanii barsiisuu wantoota amma jechaa turan baay'ee wajjin godhu baay'ee dadhabu kun immoo wanta barbaachisaadha. Namni yeroo wajjin dorgomuuf beekumsa qabaachuudhaa fi dirqama wal dhaga'uun walii wajjin gurmaa deemuun gaariidha. Hin barbaachisas. Nama ogummaa kana callume dhufee irra taa'ee haasa'a. Dhaqee mana barumsaa galee baradheera. Ammas immoo hin finne namoota irraa nan gaafadhaa nan baradhaa dogoggora koo namni natti hin mannaga. Kun immoo ta'an deemu taanaan jijjiirama hin qabu. Egaa iddoo baay'ee deemtanii barsiiftu, iddoo baay'ee deemtanii lallabdu, sagantaa cidhaa adda addaa irratti wanta baay'ee irra jirtu sanii. Isa kanaan alatti namoonni baay'een immoo tarii baay'een namaa beeka. Tarii namni arginu immoo kan hin beekne waa'ee kitaabota keessanii. Har'a isiniin argee waa'ee kitaabota keessanii kaasuu dhiisuu waan biraati. Kitaaba meeqa barreessitan amma ammaatti? Amma kan miilana eebbifamu wajjin ja'a. Dhiyootti kanan gadhiisu wajjin amma torba gale. Innis sumaadha waan ta'e matsaafa torba ga'eeramu. Kitaaba torba. Garuu kan gabaarra bahee jiru shaniin ni jaaffaan gidduu kan isa gadhiifamu poosterii isaa isaatiin ilaaltu. Kan hundumaa garuu baasiisaafuma keessaniiti baay'ee namni kan si dadhabsiisu tokko isaa agartee amma matsaafa yeroo barreessu waaqayyo carraa tokko naa kenneera saba kana gidduutti. Namni dafee fudhata warri dubbisan. Amma kan kuma tokko tamsiise an deebi'ee dhageenye tamsiisu warri lammaffaa yeroo isin qabu wanti baay'een isaas immoo si rakkisa. Sirraa kan darbe garuu dafee dhuma. Yoon konfiraansii dhagee tajaajiles tajaajilee maqaafan bu'u si biran jiru matsaaf jedhanii fudhatu. Keessumaa warra maariffaa akka itti fudhatu. Kanaaf baay'ee anis irratti hojjennu jechuun nama si barbaada waan hundumtinu. Nama kana fuudhee kanaan si gargaaree dhaloota bira ga'uu jedhu waaqayyo bornaa kaasa ta'a malee hin arganne ergaan goo garuu ammaan namni dinqisiifata. Indoo warri baay'ee dubbisan warri keessumaa warra beektaa matsaafa kan dubbisu warra dubbisantu jaallata waan ta'eef. Dubbisinnatti laatuun ta'e guyyaa nama sadii dhufanii na galateeffataniiru. Matsaafa biyya alaatii afaaniin hiikamu dubbifnurraa nu deebiftee kan jedhanii. Matsaafa tokkos gaafa na eebbisan ta'uun gaazexeessitoonni tokko dhufanii Magganaanyaa Murungeelitti kan haasa'anii dhaabbatanii. Itti gargaaramanii jechuudha waa'ee matsaafichaa dinqisiifatanii nu dur matsaafa baloo kan alaa torgoomamee dhufu dubbifnaa. Garuu raajistiraadhaa matsaafa barreeffame egaa dubbisuu jalqabnee sassabbi jenne mana keessaa yoo ergaa argannee jedhanii. Warra fakkeenyaa intini haasa'an miti waaqayyoo si keessa kaa'a kennaa kana si keessa kaa'a. Barkit barsiisuun kuni barreessuun kuni kennaa maraajotaati iyyuuti. Isaayyaas waan hin barreessu turanii illee akkas ta'uuf jedhees miti. Inni mana godhe malee waaqayyo. Naa matsaafota gurguddaadha kan waaqayyo godhee amammoo matsaafa waldaa kiristaanaatiif adda ta'ee riiserchii irratti kan hundaa'ee waldaan dhukkubsateetiif fayyaa guddaa kan ittiin argattu. Matsaafa kana dhugaa yoo deemtee waldaan deebitee waldaa si ijaaruu kan dandeessu. Waldaa fayya qabeettiin maal akkasiin fakkaattu hin barreesse ammoo sajjaaffaa ammoo reedayinu baay'ee gammadeera. Matsaafa keessumaa matsaafota jaha keessaa matsaafa sadiitti baay'ee gammadeera. Tokko Miraab Itoophiyaa deessa san tsaafe sana baay'ee gammadeera. Sababa biyya walitti buteera wantichi. Achitti jiru bakka itti baasee tiksii malee garuu. Kanaaf warri intiniin taane badaan dubbifne isaa. humna waaqayyo የእግዚአብሔር ኃይል ለስኬታማ ሩጫችን ከንጀሉ ምስክርነቲ መተጃጅለ ቆቲ humni waaqayyo wanta inni godhe nama biraa deemee waamsisee hojjisiiseen tsaafe wanta ta'e waanuma dhugaa lafa jirudha.
Nammaa kun immoo safaan Amaariffaatiin zaman tashagarii jedhan jedhamti. Waan ce'u tokko wanta agalgaa'onni, tiksoonni, paastoroonni, iskolaaronni, warri barsiisaa teolojiidhaa, warri immoo ganaa waldaa dhaabaa jiran itti gargaaramuu danda'an, fayyadamuu danda'an waldaa fayyaadha. Fayya qabeettiidhaaf xeenaammaa beeta kiristaan kan jedhu irratti tsaafee isa dhiyoottanii eebbisaa gidduu kana waldaa'anii eebbifamaa. Isa taane kanan gadhiisu garuu kiristinnaan naa nigdi kan jedhunis xumurameera. Yaa daldalaaf kiristinnaan kun maal akka inni fakkaatu. Baay'inaan garuu afaan Amaariffaan barreessitu. Amma garuu wal duukaa goraan jira. Wal duukaa? Amma wal duukaa goraan jira. Lamaansaa wal bukkee qabaan jira. Duraan garuu baay'inaanii ani warra waldaa Amaariffaan tajaajila. Bal'inaanii. Hiikuun sun rakkisan. Anammaa Oromiffaan baay'ee danda'e waan bal'aan barreessu. Kana ture egaa rakkoon duraanii amma garuu amma kun amma kanas sanas lachi wal duukaan hojjetaa jira amma. Lamaansaa iddoo intini isaa eegee akka deemuuf. Wal duukaa. Baay'ee gaariidha gaasinii wajjin waan baay'ee haasa'uu danda'ama. Baay'ee kaasuu danda'ama gara xumuraattan fida. Mee waa'ee maatii keessanii nutti himame. Maatii keessan amma namni baay'ee yeroo dhiyaattanii qofama dhiyaattu gadi ta'ee fi hin beekani. Mee waa'ee haadha manaa keessanii, waa'ee ijoollee keessanii, waa'ee jireenya keessanii nutti himame. Egaa yoo dhugaa dubbachuudhaaf ta'e ba'aa kana tajaajila koo kana kan baattee jirtu haadha manaa kooti. Ijoollee kooti. Ijoolleen koo yeroo isin jedhu ijoolleen obbolaa kooti kan na biratti guddatanii jiru. Ijoolleen kan koos jiru kan nan godhadhee haati manaa koos baay'ee na gargaaru. Baay'ee na gargaaru. Naa kadhatu. Jabinumti tajaajila kootiyyuu isaanii. Gatii isaanii kan isaanii guddaadha. Ati warraan kun gaaddisee jedhamti. Na baay'ee cimtuudha, bareedduudha, nama kadhataati. Hubannaa qabdi. Kan isheen deesse ijoolleen koo iyyuu jedhama inni tokko. Yoosaabeet jedhamti isheen lammaffaa. Deebii jedhamti isheen sadaffaa. Jarri kun yeroo waa xaafu waa taa'ee barreessu amma numatti hin gargaaramu. Ijoollee shishbiin kun yeroo xinnoo turan ammallee guddataniiru wacan narra bashannu baabbaa waa barreessaa jiran. Eegga fooyyaan immoo maal siif hinnu naan jedhu. Laayibireerii keessaa maal siif kennu naan jedhu. Anaan jeequutu hin ta'in anaan na gargaaru. Naa kadhatus. Yeroo nama konfiraansii tajaajila deemu haati manaa koo jara fuutee jilgeenfatti. Dhugaadhuma haasa'uudhaaf. Waan intin irra hin jirre jechuudha kun. Waaqayyo waan nu arguuf. Na ijoolleen koo kuni waa'ee koo kadhachuudhaaf ishee dur barsiise. Har'a tun ta'e kanaaf wajjin naa kadhatu nan dhiphisanii. Anis immoo akkati naa agartu kana nama manaa yaaduudhaan bakkee hin jiru. Laa bakkeetti na dagartu. Yoon gale manuma hin jira. Waltajjiidha. Achi yoon gale manuma taa'een barreessaa yookiin nan kadhadhaa. Ijoollee kooti wajjin si'a mana keessatti yeroo qaba isaanii wajjin naa argu. Natti hin tolu bakkeen. Shaakala akkasiis hin qabu. Galatoomii waaqayyo si eebbiseedhaan. Ijoollee koo haadha warraa koo giiftii gaaddisee waaqayyo si eebbisu. Jiraadhu umurii dheeraa jiraadhu. Si eebbisu. Indoomee gidduu kana waa'ee aadaa irratti koo tiksii tokko dubbiseef hin ture. Yooti matsaafa Oromiffaa qabaatte tiksii sanaa dubbiftee fi irratti ture. Waa'ee haadholii irratti? Waa'ee haadholii irratti seeraafan dubbise waan hin ta'eef. Jira. Egaa carraan kun argatte. Jechuun amma waltajjii irratti yeroo baay'ee. Waan sirbu yoo immoo waldaa dhaqee fi lafiitii taa'uun jaallatu ta'e. Yooma paastaroonni waamanii fi lafiitiitti keessanii hin barbaadu. Guyyaa baay'ee jirti na duukaa waldaama keessa garuu fi lafiitiitti mul'achuu jaallatu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 25 itti dabaltee maddee bisa kan dubbistu. Humnaa fi ulfina akka uffataatti hin uffatti. Yeroodhuma dhuftuttis hin gammaddeedha lakkoofsi 25. 29 immoo dubartoota baay'eetu wanta ba'eessa hojjeta. Ati garuu hunduma isaanii hin caalta isheedhaan hin jedha. እንደውም አማርኛ ማል ጀለቤታ ብርታትና ከበሬታ ልብሷን በኋላ ዘመን ላይ ትስቃለች። መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ፣ አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ።
Dubartoota baay'eetu wanta beessa hojjeta. Ati garuu hunduma isaaniirra hin caalta isheedhaan hin. Jabinni fi ulfinni wayyaa seeti. Bara dhufuttiin kofattedha. Bara salphaa. Hin bitte jechuudha. To'annoo see jala jira jechuudha. Hin yaaddeessu jechuudha. Egaa raajonni baay'een tajaajiltoonni baay'een maatii isaaniitu waan baay'eedhaan isaan deeggaraa yeroo isin guyyaafattanii galtan yeroo isin karaa deemtan akkuma isin ammeettanii waan baay'ee keessan danda'anii isin wajjin jiraatu. Kanaaf waa'ee isaanii kaase dubbachuun galateeffachuun immoo wanta barbaachisudha. Meeraa ji'a shiitilaan gara dhumaatti fidaan jira. Guyyaan isinitti baay'ee gammaddan guyyaa kana irraa fakkeetta. Tajaajila keessan keessatti ta'uu danda'a, jireenya keessatti deema sagantaa. Yoo dubbattan kan isinitti ta'u. An guyyaa baay'een gammada waan ta'eef na jalaa bade. Guyyaa kana tasanii gaanfadhu. Tariitii namoonni yeroo fuudhan hin gammadu, yeroo mucaa godhatan hin gammadu, yeroo mana ijaarratan hin gammadu, yeroo waan tokko lafa yaadan ka'an hin gammadu. Isa kamii yaadatti? Tu kanaan bukkee naa dabartee turre. Yeroo hundumaa gammadaa jira sagalee waaqayyoo jedhamu. Isa gammachuu kootii duwwaatu hin ta'in isa macarrashaa irratti wanta taasifte tokko tun keessa deebi'ee natti tola. Gaafan galuu namni natti dawwala yeroo baay'ee. Yeroo ijoollee kootii yeroo haadha manaa kootii yeroo hin kennine jira. Emergensiidhaan malaa kaa'e. Isa bakkee wanti duwwaatu hin ta'e. Yeroon taa'ee nama gorsu yeroo baay'ee jira. Dhiyeessifadhee yeroon galu yeroo baay'ee jira. Isa mana jiru immoo galgala harkaan onlaayinii yeroon taa'ee tajaajilu. Ijoollee kootiif yeroo laannee haadha manaa kootiif dhugaan maasa'uudhaaf yeroo baay'ee jira. Waaqayyo yeroo kaasaa isaaniif fidu waamicha waaqayyootis waamicha waaqayyootti na waameedha. Malee reedii numti ulfaataadha numti manaayyuu. Isa kaan garuu yeroo baay'ee ba'aan qaba waan ta'eef akkasitti immoo yeroo nama baay'ee yeroo hundumaa gammadu miti ani qalbeeffannaa. Garuu guyyaan waaqayyoo seenaa koo geeddaree gara koo koree waan guddaa naa godhee gaaddoo yeroon fuudhee haadha manaa koo yeroon fuudhee baay'ee gammadeera. Guyyaa kamii jetta yoo ta'e anaaf illee guyyaan sun guyyaa addaati. Guyyaa ijoolleen dhalatan irra kan caalu guyyaan isee godhattan gammade. Isaan sun itti dabalata wanta ta'a. Sanarraa kan darbe garuu anamma wanti waa argachuun kun badaa mana inni buusu. Badaas dafees nan gammachiisu badaas immoo nan dallansiisu waan biraa malee egaa deema yeroo baay'ee waan ta'eef akkas ta'e natti fakkaata. Yeroo kootti nama sirriitti gargaarame miti yaadni gama kanaayyuu na gaafatti. Yeroo kootti nama gargaarame iyyuu miti hin jedhee yaada garuu guyyaan fuudhee baay'ee gammadeera. Har'allee immoo guyyaa fuudha sana duwwaatu hin ta'in har'allee immoo gammadaan jira. Kana seexanni nagayanii waaqayyo seexana gurra seenaa baduuchuu ijoollee kootti nan gammadaa. Har'a ga'u kootti nan gammadaa. Saba kanaaf waamamuu kootti nan gammadaa. Dhugaanuma haasa'uudhaaf. Saba kana keessa jiraachuu kootti nan gammadaa. Tajaajiluu kootti nan gammadanii. Guyyaa hundumaa caalaa kan na gammachiisu immoo waan waaqayyo naan jedhe gaafan buusee deebi'u. Gubaa'een gaddeera ta'uu danda'a, boo'eera ta'uu danda'a, ittiin tolle ta'uu danda'a. Garuu waan hin dhageessan gaafan tajaajilee deebi'u nan gammada. Nan boqodha. Ergaa sana garuu amma iddoon hin ga'utti an boqonnaan qabu. Danda'ellee irra. Waan an barsiisus ta'u, waan an lallabus ta'u, waan an dhagee namatti himus ta'u yeroo sana raawwadhee dhufu nan gammada. Maatii keenya keessaa firoonni koo obbolaan koo kabaja naa qabu, naa kadhatu, na gargaaru. An kabaja qaba kama kanattis reedii. Akka nama ormaa caalaa jaallatee deemu tajaajila koo. Obbolaamti koo isa tajaajila jennaan hin naqu. Akka isaaniif nama birqiidha malee nu keessaa dhalatee miti. Waaqayyo namoota maatii naa kenneera.
tajaajila kanaa fi agalgaa'ota guddaa naa kenneera obboloota tokko guddaa naa kenneera dadhabbii isaanii tanii sabi kun baay'ee gatii natti baaseera dhugaadhuma haasa'uuf. Jaalalleetti dabaltee naa galateeffatta ati mataan kan keellee ammas irratti gaafa na waamtu kun iyyuu ergaa guddaadha riili ergaa keessa koo jiru dabarfachuu fi an namootaaf nama gatii kennu waan hin ta'eef dadhabbii Raajesh Xilaa keessatti tajaajilaa ta'e biyya kana keessa jiraachuu isaa baadiyyaadhaa kaasanii ammasii alaa kaasanii amma keessaa an bu'aa kadhannaa isaaniitiif gatii dadhabbii isaanii. Iddoo malee baay'ee nama jabaa tokko kan hojjetti sana hojjettee waan nuuf hin jedhu qabu. Naa kadhatanii, na gorsanii, na bukkee dhaabbatanii, naa falmanii. Hoosaan natti mani moo nan nagaa waaqayyo kan na gargaaru ati na gorsite na fudhadhan. Baay'ee ulfaadha. Egaa namoota baay'eetu nama galateeffatu, yaadatu, gammachuu waaqayyo tajaajila isaa keessatti isaaf kenna. Enjoyin jiramtiire waaqayyotti yeroo hundumaa gammadaa gaafa Paawulos jiru wanta waaqayyo nu godhe seeraatti yoo gammadne galata kee jechuu wanta tokko. Asan immoo yoo yaadanne malee hin dhufu. Carraama kanatti namoonni waaqayyo gochaa isinii godhe yaadattan gammaddan akka keessan ol kaastanii jilbeenfattanii haala keessa jirtanitti waaqayyoon akkasiin galateeffattan isin gaafachuu barbaada. Waltajjii kana kan naaf kennanaaf waaqayyo. Kan isin gaafadhu kan nu godhe waaqayyo. Kanaaf waa'ee waaqayyotti gammada. Gaaffii kan biraan isin gaafachuu barbaadu gara dhumaatti waan itti gaabbitan qabdu utuun kan hin goone ta'e dogoggora kooti kun waan jettan qabdu waan inni irraa barata. Baay'eedha waan ta'eef. Tokko miti. Maal yaadde maal kanatu sinanatti himte? Manumatti itti qophaa'ee dhufa. Garuu akka tasaatila amma yeroo wanta gaafachuu barbaadanii wanta sammuu keessan tun kan hin goone ta'e wanta akkatti gaafatan. Tajaajila nama guddaa gatii taataniif isin amma namoonni dogoggora keessan irraa barachuu danda'u. Isin sirraa barattanii nutti himtuu gatii ta'e. Haa kanaaf anu sin jedhamee yeroo biraa naa kennitan dabaladha. Amma garuu karaa kootiin sun ta'ee kana badee wanta hin jedhu tokko lama duwwaa miti wanta ta'eef yeroo biraa qindeessee yoon akkuma macaafaatti dhiyeessee naa wayya. Baay'eedha wanta ta'eef maaliif sitti fakkaatan tokko tokko wanta dubbachuun ijabummaadhaan dubbachuu qabnu dubbannu inni gara rakkooma. Innati garraamummaadhaan namaaf ho'itee dhiiftu rakkooma. Amma raajummaa makan amma raajotaa dubbii maraajotaa kanatti dubbii rakkoome kanatti tokko mee balleessaa qabaana. Maaliif yoo jettee waaqayyo dura na kaa'eera, waaqayyo dura carraa naa kenneera, waaqayyo dura na barsiiseera. Angadi bahee garuu akka nama waamicha kanaaf waamameetti carraa jiru jara kana guddisuudhaaf wanta hin godhee hin jiru. Yookiinis ifachuudhaan gara kanatti adeemaa waan hin jedhen qabu. Waan tokko nan kadhadheen ture ka'uu isaaniitti hin gammade. Garraamummaa makootiin baay'eetu jedhe. Garuu kun achiin kana uumamaa kun kana uumamaa kana fiduu danda'a kan jedhamu anillee balleessa sana keessaa qaba. Jechuun haatuun hin qabu malee, sobuun hin qabu malee, waan biraa gochuun hin qabdu malee, waan sirraa eegamu gochuu dhiisuun kee innillee wanta tarra gaabbitu baay'ee jira. Kanaafan kan koo baay'eedha masaafataa kanan siin jedhee. Namootumti an baay'ee akka nama waaqayyootti isaan gargaaree guddatan jedhee deebi'anii waan baay'ee namootarraa warri ga'an jiru. Waldaa kiristaanarraa warri ga'an jiru. Nagaafataa laata waaqayyo jedhee nan sodaadha kan itti godhu. Utuutti dheekkamuu qabdu. Utuutti dheekkamuu qabu. Ambukkee darbuu kooti. Utuu waan gargaaruu danda'us gargaaruu qabu. Jedhee gargaaruu dhiisuu kootiinis. Balleessaan namaa akka waan yaadoo miti. Waanuma kadhadheefisa ta'u, namatti himeefisa ta'u, gorseessa ta'u, dhiiseedheessa ta'u gargaaruutu hin danda'u calli jedhee malee baammaa kootii. Wanta amma balleessi baay'ee jira. Egaa dhuguma gaabbii baay'een hin jiraata. Dhugaadha kana dubbachuun keessan immoo nama qulqulluu nama waaqayyo ta'uu keessan. Dogoggora keessan akka kanatti dubbachuun keessan namoota irraa barataa. Narras immoo kana booddee hin dhumne yeroon isaa. Waaqayyo carraa nuuf kenna amma gaafa kana kaasu obshinii nuuf kenna.
bor nama sin beekamtan jiraachuu mala. Nama sin karaatti deebiftan jiraachuu mala. Nama sin gorsitanii. Nama sin jabaadhutanii immoo harka qabdan jiraachuu mala. Isa kanaaf tarii sin dammaqsuufis ta'a Waaqayyo kan inni gaaffii kanas kaase. Anis immoo amma sin gaafachuu kanan barbaadeef gaaffiiwwan barreesseera gara dhumaatti fide. Maaliif namni gaabbii yoo qabaate sirreeffachuu danda'a yeroo Waaqayyo isaatiin. Isa kana tarii wanti kan biraan isin gaafadhu tokko immoo kanuma wajjin wal qabatee namootatti salphaatti fakkaata jechi dhiifama jedhu. Nama miidhuu namoota waa jechuun namoota bira darbuu waan baay'eetti fakkaata. Isin nama miidhee beekaa namni natti gaddee beekaa nama dhiifama gaafadhu yookaan nama dhiifama hin gaafanne jiraatanii yaaddu. Kana yeroo hundumaa namni beekadhee yaada waa'ee koo maaliif sitti fakkaata? Yoo inni eekame bu'aa isaaniitiif jedhee inni eekama. Akka kootti jechuudha. Waan agarsiisan akka namni ta'uun barbaada. Garuu jechi qosaan miidheera ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee warri adii akka jiru miti word is no meaning but meaning is in a people jedhu. Jecha kee keessa hiikin jiru namatti hiikkate. Kanaaf anamma si wajji wal badee maal jedhee nama waan hin ta'eef deeqaa tokko turuun barbaadu. Aduu keetti inni hin jira wanta ta'e. Waan akkasii waan hanqaaxaree minaafi hin qabu amma nu beekutti. Garuu nama hin gaddisiin jechuun danda'a. Namni karaa baay'eedhaan sitti gadduu danda'a. Si'a namni nan gaafanne yoo sitti gadda namni waan ati keessa jirtu hin beeku. Iddoo baay'eetti si eeggata. Atuu dhattee gaafattee fi kadhattee fi namni barbaadu jira. Waan magaraa innumtuu sitti qabama. Akka kanatti yoo dhugaa dubbanne jette tajaajilli keenya hiikaa oolatu hin ta'in hidhaama ooluudha jiru. Nama waan hin ta'in malee jaalala namoota hundumaa qaba. Tunaa ta'e. Tun danda'e dhugaa. Gatii dhiiga Kiristoos nama laala. Wanti waaqa naa baay'ise tokko immoo namni baay'ee kan dhugaa naa bahu siin obsanii waan barbaade onaan jette badaa nama jarjara miti. Akkasumatti sagalee deemnisa. Waanuma jedhaa jiru garuu akkasumatti sagalee hin jedha. Yeroo baay'ee madraki dhaqalan beekamu beekamsa Waaqayyooti. Amma hin beekutti. Amma naa galetti. Hinaaffaa kan ammoo namni hubanne jiraachuu danda'a. Isa kana utuu hin beekin utuu hin beeku. Yookiin namni koo waa'ee koo waan jallaatti mee maal jedhes namoonni garaan isaanii natti qabame aggaattaan yoo jiraatan ma'unaa hiikanii harkaan nan gaafadha ka'ee soorii nan jedha. Kanarraa kan darbe garuu ani waltajjii onnee qisiin waliin badu'anii konfiraansii onnee galaggallee namichi humtoof ofiin aadaa balaa al tokko tokko immoo wanta hin barsiisu wanta naasa'u isa yoo dhossuu barbaade namichi al tokko tokko fiidhiisa. Kanaaf ani safaan barbaadu kanaaf yeroo baay'ee malee personaalii namoota wajjin nama jarjaramtu walitti dubbachuudhaaf bu'aa kootiifis nama riifatu miti. Kanaaf natti fakkaata. Ulfaadhaa fayyaataa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo bareedaa qaban isin fileera. Baay'ee gaaffii jechuun waan gaafatte malee waan irratti hin qophaa'in. Adaraan calalaa naaf gaddaati. Egaa maaliifi waltajjii kanarratti dhugaa nuuf galee tokko dubbanna. Seenaa jireenya namoota irraa budduuqsina gatii ta'ee fi tarii namoonni carraama kanatti fayyadamanii isinittan imma yuutuubii kanatu sabiskiraayibii godhanii ilaalaa jirtan irraa keessan sabiskiraayibii godhaa. Seenaa isaanii irraa waan bareedaa tokko akka budduuqfattan akka waan gaarii tokko dhageessan abdii guddaan qaba. Yeroo gaarii dabarsanii irraa dhufuu keessaniif na kabajanii baay'ee guddaan isin galateeffadha. Tarii dhumarratti amantoota isin dhaggeeffataniif kanneen isin jaallataniif sagalee keessan dhaga'uu barbaadaniif jajjabeessuu ta'uu danda'a. Waan barbaadan ergaa akkasiin dabarsitaniif carraan isinii kenna. Isa jalqabaa waan hundumaatiif nama guyyaa har'aa sana godhe Waaqayyoof galanni haa ta'u. Du'a baay'ee abdii kutannaa baay'ee dhukkuba baay'ee yeroo rakkoo baay'ee keessa naa wajjin ture Waaqayyoon naa galateeffadha. Lammaffaa macaafa nama barreesse kanaa yoo Waaqayyoo carraa isinii kenne barbaada argadhaa deebii guddaa isinii ta'an jedha. Baay'een isin jaalladhaa, baay'een isin kabajaa. Fakkeessuun miti dhugaa. Tajaajila kootti kan jajjabeesse kabaja isin ayyaana kootiif qabdan. Ayyaana Waaqayyoon irra kaa'ee ergaa Waaqayyoon keessa kaa'ee kabaji isin qabdan guddaa waanta ta'eef abdii kutannaa keessa baay'ee dhaabbadhee tajaajiluu danda'eera. Kanaaf
warra mammaatti naa kadhattanii gatiin keessan fuula waaqayyoo duratti guddaadha. Kanii tokko wajjin shillimaata waaqarraan argannaa Kiristoos deebi'ee dhufaa jabaadhaa yeroo rakkoo kun hin dabartii. Namoota baay'ee waaqayyo nu gidduudhaa kakaaseef kadhadhaa fi namootatti daftanii abdiin kutatinaa hin darbaa. Kun dhaamsa kootii. Gammachiisiin immoo adaraa keessan gargaaraa. Wantooti baay'ee mijatee fi miti dhugaa inni kana haasees naan jedhee miti garuu haalota mijataa keessa taa'ee miti kan ergaa kana dabarsaa jiru bukkee dhaabbadhaa gargaaraa. Ergaa dhalootaati waan ta'eef dhalootaaf nama hojjetu bira dhaabbachuun gatii raajotaa argachuudhaaf nama gargaara. Waaquma irratti iyyuu. Kanaafi waanuma gaafadhaati waan inni ergaa isaatti dhaloota kana bira gahu waan tokkoon bukkee dhaabbadhaa. Isaan keessaniif salphaadha kaan. Isatti garuu ulfaataadha. Kaameeraan qabu, wantoota adda addaan qabu, ergifateeti kan inni ittiin hojjetaa jiru. Kun kiraayiidha. Egaa yoon kana sirriitti himnee eeguuttani maree takkaamoo na kabajju. Waan akkasii baay'een dubbannaa inni mana kabajjuu waaqoo lafa isin jirtanitti sina eebbisu. Reelii waan sirriitti mana kabajju namoonni jechuun akkas simmeetiin hin haasofne beeku. Amma waldaadhuma yoo horii gaafadhu ani hin gaafadhu gaafannaan garuu namni fidee makenna. Si cabsa si falata sin jedhu nan waaqayyo. Yoon kana hin kennine si dhaas immoo hin jedhu. Garuu jecha namooti kabajan jiru. Kanaaf isinillee anillee humna koosiin kadhadhaa. Namni tokko raajota ammaa kana waa sassaabeera ta'e harruman seenaa kee geeddaree ba'a. Ganaa irratti hin kadhadhuun ture. Kan ammayyuma isaafiyyuu na rakkisaa jira. Inni rattamaa jiru iyyuu. Yoo Waaqayyo na gargaare garuu dhimma tokko si bukkeen isin dhaabbadhaa. Jabaadhuu abdiin kutatanii ergaa dhalootaa hojjechuun gatii nama baasisaa. Waaqayyo garuu si gargaaraa. Naaf heeruu keetiif ulfaadhuu galatoomin jedhaa. Haadha cuukkoo kana immoo giiftiitti immoo nagaa naayinii siyaa eebbisoliinii. Ulfaadhaa. Nu kabajanii dhufuu keessaniif yeroo akkasiin ulaachuu keessaniif dhugaadha immoo isinittiin dubbannee yaaddanii madaaltanii daawwattoota keenyaaf heeruu keessaniif guddaa bireen isin galateeffadha. Kun immoo gawaan qaburraa maatii natti tolee majaalladhee gammadee jireenya korraa hir'iseen hojjedha malee dhugaadha ammaatti namni akkas godhee hin jiru. Namoonni isiniif danda'amu immoo namoonni wanti nutti baay'ee guddaa ta'e isiniif salphaa ta'e immoo yoo nu bira dhaabbattan gaariidha. Kanaan achi immoo jabaadhuu kanatu hojjettee hin jaallanna isin jettan hin ga'a. Waan kan biraa barbaanne. Kanatu jechaa jirtu nutti tola yoo jettanis yoo koomanti nu gootan yoo nu bilbiltan nutti tola lakkoofsi bilbilaa keenya dana iskiriinii irra jira. Yoo sabskraayibii gootan namootaaf qoodan immoo caalaa nutti tola. Maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiin raajii tila baay'ee guddaan isin galateeffadha. Barri keessan hafee bara milkaa'inaa bara tajaajila dinqii baratti lafa yaaddan keessan isiniif haa ta'u ulfaadhaa kabajamaa nagaan naaf. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin deebinee hanga wal agarutti qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e an gammachiisuu mataa boronaan ture. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa kanneen leensii jokkoo barbaadan immoo lakkoofsa armaan gaditti argitan kanaan bilbilaatii ajajadhaa bakka jirtanitti isiniif erguu dandeenya isiniin jedhu ulfaadhaa nagaa waaqayyootiin of jiraadhaa.